Obbolee Zakeen qabaa tokko sitti dhaamadhu akkuma duraan obsisetti obsi jaarsaaf jaartii waan irratti wal dhabbii keessan isiniif rabbi qofa beeka nun baynu. Naahira kana ati yeroo baay'een argaa nama obsa qabu argaatuma jira miidiyaa kanatti waan deemuu minaamin ima argina rakkoo miti. Isin siifullee osoo hin taane warra suuraa ilmaan keessaniitiin dallalu jechuun wal dhabanii adda bayanii minaamin waan jiru. Argaatuma turre ho'iisa kan amma mucayyoo miidiyaa irra baasiti galee kanaafi miidiyaa irra saasaa miti mana murtiitii miti dubbii keessan wal dhabdee keessan manguddoon si haalaaltu isa wal dhabdee keessanii bikoota nama jaartii wal lolu kana wanni irraa argatu takka hin jiru jechuudha. Galee fakkeenyaaf nama viidiyoo sim jedhee gadhiisu namni maa gadhiifta viidiyoo akkanaa naan jedha viidiyoo sun anaa kafala waan ta'eef sim jedhee gadhiisuu danda'a mungkin feesbuukii si galee akkasuma jechuun wanni kalee wanni ati barreessitu jechi ati jettu yookaan ammoo wanni ati dubbattu wayii akka seenaatitti ati jiraat bor ilmoo danda'een miidha hin jiraa waggaa 20 irraallee waggaa 30 irraallee hin jiraa inshallah ati tarii barbaadde. Wanni suni garuu bu'aa siin qabu miira sa'aatii sanii keessa si baasuu hin danda'u miirri sa'aatii sanatti jirtu yookaan iyyitee maraatte tasgabbiit abbaa mana keetii hojii wal dhabde tish waliin jechuu dandeetta tasgabbooyitee waliin fidatte garuu sa'aatii san dabarsitee aarii ofirraa balleessitee sigalee miti aarii sirraan baddu taanaan garuu ati badduun innillee akkasuma aarii sirraan baddu taanaan hakiimiin qabata taanaan bultiin kiimiin barbaachisu. Bultiin haaloo hin barbaachiftu si galee namni ilmoo walirraa dhale keessattuu haaloo wal baa jechuun hin taatu. Kanaaf isiniin jedha dhiifama naa godha namni tokko waa osoo hubanne waa jedha fakkeenyaaf dhiifama naa godha nama mucayyoo fuullee fakkaata maaliif akka keessaati mucaa san silaa argee gaafa diddasine jedha mukinaatu rakkoo isaanii isaaf rabbi beeka si galee namni tokko maaliif waan akkas godhu. Jaalateen godhu lafaa ka'ee maaliif godhu maal taanaan maaltu maal uumamnaane waan isii qofaa waan isaa qofaati miti waan miidiyaa qofaa miti rabbi beekaa kaa jaarsaaf jaartii isaan anillee dararra kaa'uu danda'a isiinillee dararra kaa'uu dandeetti rakkoo miti sun nama fuuldura namaatitti dara walirra keette malee fuuldura rabbiitti dara walirra hin kennu si galee tarabbii isa dhugoonfadhaa isiniin jedha ulfaadhaa shamarranteen tasgabbaa lammata ammoo haasawni isin haasawitanaarra miidiyaa gubbabbaatanii qaamni isin mul'ifatu kun kulliin isaa boru gabbaa'essi wanni jedha ani miidiyaa kana gubbaallee nama miidiyaatii miti hadda maleellee nama miidiyaa gubbaa dhufeellee waa'ee ilmaantii haallee haasawuu miti yoo barbaachisaa ta'e keessaan namni waan fedhe isin illee yoo ta'e haasawuu dandeetti waan isin maraatteef akkana yookaan ammoo miidiyaa gubbaa baatee malee waan biraa waan dubbisu hin jiru ture. Kaleessa yuun dubbadnee har'a wanni dubbadduuf hin jiru. Kana galatooma of qusadhaa isin jedha shamarran ta'e. Namni isiniin hin dalagatin namni kuno doktorri isin bira jira. Doktorri wajjin ergee ol qabi gabbuusi namni isin agarsiisi hin jiru. Biizinasa isaati saa walalaasle garuu ammoo miidhaan isii rakkoo qabaa bas of quba qabaadhu si jedha galata ulfaadhu as leegi wallaahi jireenya isii guutuu hin miidhuu ni danda'a. Wanni isin irra dalaydu kulliin isaa borisii miidhaan. Amma takkadhiyoo kana of nagarsiiftu guyyaa lammata baangaalii duubatti mul'ate rakkoon irra gayaare as jala jirtille. Kun beekamaadha fakkeenyaaf amma baangaalee isiisan akka fedhe abbaan fedhaa jaalatu ilmi namaa kun sissinnaa yaadasli wal sissinnaa gaafa si jaalatu san akka fedhe si faarsuu danda'a akka barbaadisi waliin jiraachuu danda'a. Gaafa sissinni isaa si fedhe gaafa si kuufe garuu. Wamaati qabdu kanaan uuma kaleessa beeku wamaati qabdu si arrabsi keessattuu nuti ilmoon dhiiraa gaafa si kuufne waan beene si hin jennu si galee gaafa walaa garuu nan galchu allaayifiin ati na dura dabarsite yookaan ammoo ilmoon ati qabdu nan galchu si hin jedhuu danda'a hin galchaan yaabbo'an dhukkuba gaafa keessa jitare kanaaf of qusadhaa isin hin jedhan obboleeyyantii yoo rabbi sodaattan galatooma ulfaadhaa doktor maal jettan. Bareeda ala kullaan nama wanni akka obbolee Zakeen qabaa tokko sitti dhaamadhu akkuma duraan obsisetti obsi jaarsaaf jaartii waan irratti wal dhabbii keessan isiniif rabbi qofa beeka nun baynu. Naahira kana ati
yeroo baay'een argaa nama obsa qabu argaatuma jira miidiyaa kanatti waan deemuu minaamin ima argina rakkoo miti isin siifullee osoo hin taane warra suuraa ilmaan keessaniitiin dallalu jechuun wal dhabanii adda bayanii minaamin waan jiru argaatuma turre isa ho'isaa kantu amma mucayyoo miidiyaa irra baasiti galee kanaafi miidiyaa irra saasaa miti mana murtiitii miti dubbii keessan wal dhabdee keessan manguddoon si haalaaftu isa wal dhabdee keessanii because anama jaartii wallolu kana jaarsummaa haasayuun beeku waan ta'eef dafee fa'aara waan ta'eef jechuun waraana keessa ture uummata rukutamaa kana boogadami ture biyya chaayinaa waraana leenji'aa ture waan ta'eef hin beeku beeyta jaarsummaa jaartii jidduu haasa'uun beeku isa wal dhabdee keessanii ekalee badii qabaa ekalee jinnii qabaa san jaarsummaa isaanaatu isa mootu waa'ee ilmoon keessan sillee ilaallata isillee ilaallata anas ilaallata warra asirraan laalu kanas ilaallata ilmoo kana guutuu ilaallatan ani kophaa kiyya asiin hin geenne rabbii gaditti isin illee kophaa asiin hin geenne ana illee miti namni itti cabe isiitu itti cabe sii galee isiitu itti funuune isiitu handhuura itti dhabe asli isii coraa itti dhabe isiitu irraa itti arrabsamaa jira miidiyaa kana gubbaa lammataan miidiyaa kana gubbaa akkasiin baatee ilmaan xiyya qabattee waan kana yoo dalagu hin fedhu sii galee miti miidiyaan kabajaa siin qabu si xiqqeessa malee ol siin kaasu. Kanaafi yeroo isiin ilmaan ofii barbaadu sii dawwalte dirqii irraa gas yookiin yoo naa dawwalte sii dawwala ilmaan ofii haa fudhattu qaamsuma siin jedhu qaba. Guddaa galatoomi gaafii xumuraa ati amma zilaa shanshanii malee dhatu jette taraa jaartii lammaffaa eessa furuu barbaadda Oromiyaa keessa? Wallahi jaartii lammataa ani walloo kana hedduu jaaladha. Dubartii walloo an silaa fuudhee natti tola. Na Booran. Ijoolleen Baalee nolaa jirta jala shamarran. Nuraan tarkaanfatee osoo nu eegale. Dhugaa jedhan kaleessaa kanatti riba dhabeenu. Walloo Booranaan keessa lammeeffatu barbaadda? Yaa. Qophaa'aa kan warri Booranaati warri walloo shan dhaluuf qophaa'aa maasha Allah. Sadaffaa hoo? Sana arsima guutuu waliin qabaaf. Arfaffaa hoo? Ilu. Jaartan qabnetti jira waan ta'eef abbootiin qabeenyaa tokko mucaa hiriyaa keetii kan shan dhalchusan nutu fandii godhaa dubartii jaarsan qabne yookiin jaarsa irraa du'e irra deemee shan itti haa dhalchuu jedhani waan kanatti maal jettan? Wata karakon kamu jadi isaan mambandi aku dah male nama ilmu sadetta badal kopi dah sadetta si jecha turemi ilmu sadetta bawal biran yoran biragen zafirotan keza bainane katokova ilman mega takka lenata o jarti la matariran le argat family ke nakesa jechuun abbeeraa akaakayyuu minaamin eessuma waan akka baay'ina ilmaanitiin tokkoffaa meeqa qaba? Wallahi zaman askaluu kanan beeku warri faamilii haadhatii nama soddomi wayii ka abbaa kiyyaallee beekamaan awwazu billahi itti takka saddeetta ween wallahi rabbi naa kenninaanan halaalaan إنه الرأيون إنه الرأيون ربي قد سلموا أنا مت أنا مالي يا أورموني قد فتي أورمون أنا يا فادا يتابعون أجل أنا ما أصوصيته يجوا توقفا لما فا أصوصيته dia gura kanalle wamba itu lama fa hararge tiraj takai karora sika hararge duga na hararge kalelle takai lama semua ganda kezangan tebana tirajit mereka kushan tani miti azebide karasha mana kan kushan tani mereka dah dia matani miti orang kan orang harus tidak dia bisa
acuman wannan da ke da sodo na montan wannan kan da bozara ke da betul mana ke da itu apa La ilaha illallah. Sila amma adi fakkinya hukumah orang sila ada ini maka ukah sila ada kan gamla da wannan rubutu so wanda shan da kite ilma ba aja da shawat wanda ka maka oromo fi oromo da shashani ku oda da yake oda shanan ati oromo da kama benar kasih sudah atas ibadah ya waktu kurang itu ya mereka waktu kasih baca zaman Rasulullah SAW Rasul jatuh kepada kita nomor tiga dari aku bekerja awal bekerja saja pun tak bisa sarangana buat bekas ya kesannya udah gara-gara terbawa pulang terkada waktu dengan mengisahnya di baik maka kita mana tuan bulan lima kita mesti bersat karena waktu terjadi gara-gara terjadi bulan tiba-tiba terjadi ini tidak bisa itu Fatimah ada tu wakat wakat Rasulullah SAW bukan isyarat waktu tak ada sahaja zona ini tidak ada kenapa tadi dapat tadi kalau tidak cakasani dan tanpa masalah lagi syaitan orang tadi bersani mata tiga betul aduh mana akan apa segera lupa sama orang tu mana wata betul betul so sana kasih mata tempat yang kapan sugi akan dengan pinjaman itu gana salah Rasulullah SAW hata salata sampai hata yang bisa diutuh yang kita akan ada pesanan mulai saat kita pakai maka ini Rasulullah kita SAW luar biasa zaman kita kata di tadi kita punya bukan mulai saat itu orang betul dia untuk dengan kita sudah kisah saja apa tadi dapat pasti saya akan bilang Sayyidina Halimah Rasul yang nama disambung itu memenuhi dan temani meski dalam kehilangan dalam kaki surat saya terima Rasul yang ada salam kisah apa tadi orang betul mahu masuk namanya bahwa tidak ada penyataan itu kepada Sayyidina Halimah enggak kan Allah yang rasa musyasa Rasulullah dari bisa bukan berbeza mungkin nabi ada kini tidak bisa dia kena banyak atau bukan yang kerap lewat tadi yang ada terjadi kasih jiwa saya nanya orang komen ya nanya orang komen cuma saya tahu orang tahu nanya apa orang tahu apa sebenarnya ada masalah kisah pun ada cuma awak kita tahu tapi apa sih pada kita waktu apa kemana kita nak kasih di motor wasi kerja waktu kita dari orang ini waktu apa namanya umurnya kemudian ini saya sampai buat harga tenaga dan kekuatan apa yang tidak tinggi apa yang tidak tinggi kekuatan ada betul akan apa kamu akan ya bukan saya biasa ada seperti Rasulullah SAW
أنا كان نجرا سيكده هذا النموذج إنك سيكون نجرا من الحدث تاكد كثير جملة احتفالات التي aku masih ketua istirahat. Oke. Atasan, bukan dan kenapa apa dalam istirahat apa? Nama protokol hotel, nama protokol hotel mana ada? Tapi kita ada itu kaitan Insyaallah Ahmad Insyaallah maka ketika timur Rio sudah walte kami pun tidak walau boleh ayah ya dokter empat betul ayah Allah